Oh, warra Facebook follow kiya. Marti keessanu. Hello. Arrival Southwest bus no mata? Oh, okay. Ajit buani. Yeah. Itu ke sawana. Arrival Southwest. Yo, is already in time no ada bare ile wala 76 station ila achla wala Okay. 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 Follow of Facebook kiya kam nagaya sa adifa maga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guya narna guya magalan Seattle goto tafi beitota hayota isane itimatu antef. Martu keessanu Seattle naannawa Seattle irratti hirmaadhaa yenna namga akkuma beektanu yeroo dheeraadhaaf waggaa 2 hiraaramaa turre galanni rabbiin haa gayu arda hidhaa bahe waan nu dhufeengaa welcome yennaani namni gaafii qabdan namni deebii feetan qorrama yookaan qoqama osoo hin taane akka oromummaa sabummaa fi sabboonummaa san namarti keessanuu irratti dhihaadhaa gaa wanni jiru nuti tokko namni adda adda siyaasaa addattis amanu waggaa fi wal gaafachuun mirga qaba wal tuffachuu wal arrabsuu osoo hin taane kabajaa waliin hayyoota keenya eegneet naamusa tartiiba wal gahii kennaa eegganneeti gootota keenya simachuu yaadaa fi waan qabnu maraallee dabarfachuun mirga kenna namni nu dura dhaabbatu hin jiru garuu baga diinarraa nuu hafee harka diinarraa nuu hafee arda nuu gahe isa qofaa miti kan nurraa hidhame namoota hedduutti hidhaan nurraa jira tokko nuu bayuun furmaata kaanis akka rabbiin nuu baasu dhaabbanneeti mirga keenya falmachuun dirqama oromummaati qoodmaya osoo hin taane amantii gosa gandaan osoo hin taane kutaan osoo hin taane tokkoomnee tokkummaa kennaan mirga keenya gonfannaa namu ilaalcha fidatti amanu mirga isaati namu waan danda'u wal simachiifne wal faana yaa'u kanaaf jajjabaadhaa naannawa Seattle state of Washington Seattle Washington warri jiraatan gadi dhihaadhaan isininyadha Jawhar Baqqalaa ijoollee teenya kan Seattletti dhalattee guddatte magaalaa isaanii haadhaaf abbootiin isaanii jirtutti dhiheessuu kennaaf Rodwaan yookaan Majid Yusuf nu dhufanii jiran gaafa duraa boordii qabannee haga DC bakka mara fiigaa turre Free Yusuf, Free Radwan, Free Jawhar Muhammad